حال عربي الرحمة صلى الله عليه وسلم إرقم درة حال عرباس قرملي كان بديت ملساني كان بدي الكولي دقو في كمارين كان مجاني وجنسي في قرجب مان hanga ijoollee durbaa awwaalan gahanitti isaan geesse. Shiftaa fi daldaltoota saamuun isaan keessa kan babal'atedha. Sadarkaan dubartii akkuma meeshaan yookaan horiin dhaalamu isheenis ni dhaalamti. Nyaata irraahis dubartii irratti dhowwamuun dhiira qofaaf kan hayyamameetu ture. Isaan keessatti gosummaa fi hiyyummaan hanga lolli isaaniif bashannanaa fi bohaartii ta'uu gahutti waraana keessatti kan lixan fedhii lubbuu guutuuf karaa lola itti banan barbaadu. Dhiiga jigsuu, dhiiga dhangalaasuun isaan biratti garmalee salphaa. Wanti baay'ee xiqqoon ibidda waraanaa kaasti. Waraannis hanga gara waggaa 40 ture. Waraana kana keessatti namoonni 1000tti lakkaawwaman ni dhumu. Gama amalaatiin yookaan akhlaaqaatiinis yoo ilaalle isaan keessa dhibee lafa qabateetu jira. Khamrii yookaan alkoolii dhuguun wanta isaan keessatti garmalee babal'atee fi hidda qabate. Warroonni walaloo walaleessanis araadaa fi khamrii dhuguu irratti walitti qabamu. Namoota ilaalchisee garmalee dubbatu dhugaa hubbarruu fi seenaa isaanii keessatti khamriin bakka guddaa qabachuun isaan dagola. Daldalli khamrii babal'achuu irraa kan ka'e hanga jechi tijaara yookaan daldala jedhu gurgurtaa khamriitiin wal fakkaatu ga'e. Qumaarrinis dhaadannaa isaanii ture. Islaamummaan araba keessa babal'achuun dura dhaadannaa isaanii ture. Islaamummaan araba keessa babal'achuun dura qumaara taphachuun dhaadannoo isaanii guddaa ture. Namni qumaarii taphachuu keessatti hin hirmaanne akka salphataa ta'etti ilaalayuun Qataadaa jedhamu akka jedhetti Islaamummaan dura namni tokko maatii fi qabeenya isaatiin qumaarii taphata. Ergasii kan gaddee fi saamame ta'ee taa'a. Qabeenya isaa harka nama biroo keessatti ilaala. Qumaariin isaan jidduutti diinummaa fi jibba uumaa ture. Warri Hijaaz, Arabaa fi Yahudaan ribaa yookaan dhalaan dalagaa turan. Isaan keessatti dhalli kam hanga daangaa darbutti garmalee dhalaan hojjetu. Nama tokkoof dhalli waggoota keessatti dachaa ta'uun liqaa caala. Namni tokko nama biraatirraa maallaqa yoo liqeeffate yeroo liqaa yoo ga'e namni maallaqa liqeesse kun liqeeffataan akkana jedha. Maallaqa siif liqeesse naaf kafaltamoo naaf dabaltaa? Yoo wanti kafalu isa bira jiraate ni kafala. Ta'uu baannaan gara waggaa dhufutti jijjiiruun maallaqa irratti dabalee kafalaaf. Fakkeenyaaf saantima yeroo san itti daldala diinaara 500 yoo liqeeffate yeroon itti deebisu yoo dhumate diinaara 500 fi diinaara hamma ta'e itti dabalee deebisa. Kuniin zulmii guddaa waan ta'eef Islaamni kana hunda dhabamsiisee yookaan ni dhoowwa. Hanga isaan lubbuun awwaaluu gahanitti ijoollee dubaraa garmalee jibbu. Islaamummaan dhufuun dura ijoollee dubaraa lubbuun awwaaluun wanta gosoota Arabaa keessa babal'ate. Deemsi Arabootaa ijoollee lubbuun awwaaluu